السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا يوتيوب شانالي مذكرية بغنا غانغما يوتيوب شانالي هي دفتني نموني حارواتاتني سبسكرايب godhu dhammatina taasiniin jedha akkuma beekamu yeroo garagaraatitti yaada garagaraa qabadhee dhufa namoonni isinitti tole like share subscribe gochuun hin dagatinaa isiniin jedha hadha nama isin baay'ee jaallattanii fi baay'ee cinqamtaniif qabadhee isinii dhufee jira isinis eenyu yoo jettanii akkuma argitan kana roozii tuubiidha yookaan roozaadha. Roozaa wajjin turtii goonaa yaadota gaggabaabaa waan qaburraa waliinaa sabni hamma dhuma sagantaa kiyyaatiin na hordofaa isiniin jedha. Duraan dursee dhugaa dubbachuudhaaf roozaa dubartii yuutuuba daladdu tana keessa lakkoofsa duraa irratti jaaladha. Ammallee kabajaa isiin ofiif qabduu fi ammallee sitirii isiin yeroo akkaataa uffannaa isii baay'ee tokko jaaladha. Haaluma kanaan itti fuufii isin jedha. Naamusa adaba qabdu dubartii adabaan rabbiin kennee fi akkasumallee maatii kabajaa qaburraa dhalattee fi nama naamusa safuu waan jedhamu eeggatu sanii haasofni isii jechi isii gochi isii dubbannaa isii yeroo hedduu nama haati seeraan gadi qabdee guddiste wayii fakkaata. Wallaahi waan akkasiitii irraa mul'ata. Rabbiin isii irratti haa dagatu maashaallah tabaarakallaa irraa jedhee jira. Akka yeroo ammaa kana namoonni haganayyuu beekamtii hamma isii kana qabanii miti ka isiin gannayyuu haala isaan irra jiran walumaan arginaa jechuudha. Akkuma beekamu roozaani akkuma nama tokko bultii ijaarrattee jireenya isii itti fuuftee bakka tokko geettee waan namni godhu hunda godhuudhaaf takka jettee geettee ilmoo argachuu isii yookaan garaan hafuu isii yuutuuba irratti baaftee hardha waallee beekee miti namni hunduu haguma beeku haguma yaadurraa waa namaa qooda. Yaada gabaabaa tokko hordoftoota roozaatii fi ofiifis hordoftoota kiyyaafis isiifis dhaama jedha. Yoo dogongore ammoo koomentii jala naa keettanii. Duraan dursa roozaan teenya wanni an akka jedhutti namni tokko beeki gammachuun tuni ati gammaddee himatta garuu gammachuu tana namni hundi sirraa hin gammadu, namni hundi siif hin gammadu. Afaan namaa ijji namaa muka jiidhaa gositii jedhan. Gaafuma dura ilmootan argattu ilmoota garaa keessatti hin dhalattu qooda rabbiiti. Waan rabbiin katabe tokko ilmoo jechuun waan guddaadha. Miidiyaa irratti gabbahanii ilmoo argachuu deemaa ilmoo argadheeraa jedhanii osoo wanni sun bakka hin geenne himuuni ani akka kiyyatti sirrii miti jedha. Maaliif jenna waan biraatiif illee sirrii dhabee osoo hin taane ilaalcha namni namaa qabu jecha namaa ija namaa waan garagaraatiin jecha nuti hundinuu musliimaa ijji namaa hangam akka namatti namni musliimaa jecha nuti hundinuu jechuu kiyyaaf dhiifamaa isii musliimaa ijji namaa hagamta akka nama miitu namni musliima ta'ee hin beekaa jedhee yaada. Maaliifuu wanti kuni waan namni hundi hawwu jecha ilmoo argachuu waan namni hundi hawwu akkuma siin hawwite sanitti kan hawwe hedduudha. Yaa rabbi ani yoom argadhu kun roozaanis naa aseerumte ilmoo argatte ani hoo yoom ani jechi kuni nama saniif salphaa fakkaata garuu abbaa itti yaadan saniif ammoo hin ulfaata miidhaa qaba jecha namni hundi namaaf hin gammadu. Kanaaf osoo wanni tokko bakka san hin gahini waan san gabbaatee ummatatti ibsuuni gammachuu ofii san gadi baatee ummatatti ibsuuni an akka kiyyatti irraa natti hin tolle. Maaliif jennaan wantoota akka kanaatiif nama saaxila. Wanti hunduu qadara rabbiiti dhugaadha garuu ammoo keessaa hin dhabamu jedhee yaada. Osoo wanta akkasii miidiyaa irra fiduu baatan keessattuu ilmoo ofiitii fi waan jaalatan tokko miidiyaa kanarra fiduu wallaahi baay'ee tokko ulfaataadha. Zaman ammaa keessattuu jechaadha. Namoota miidiyaa kanarraa beekamoo fi saba Oromoo ta'ee saboota biraa ilaala kan jaalalaa yeroo dheeraa wajjin turanii ilmaa hedduullee waliin argatanii sababa miidiyaa kanarratti bahanii yeroo hedduu jaalala isaanii agarsiisaniif jaalalli isaanii sun harki caalaan galma hin ga'u. Maaltu waan kana godhe jennaani namni sun yookaan na jaalatee adda baha osoo hin taane ijji namaatuun gaarii miti jecha. Ijji namaa muka jiidhaa gositii bultii hedduu diiddi jecha. Ijji namaatuun afaan namaa kuni Haini hawwa jecha namni kun namni mana keessatti cinqabu namni jaalatee dhabe namni garagaraa kun anillee osoo qabaadhe akkanuma taa'ame anillee osoo argadhe akkanuma taa'ame ka jedhu kana hawwa jecha qalbii itti qaba jecha qalbii itti buusa jecha. Wanni namni tokko ammoo jaalatee qalbii itti buuse sun ammoo ija san ilaalee qalbii san itti buuse namaa hin barakatu jecha. Kanarratti roozaa
rabbiin waan siif kenne fedhii isaatiin sirraa fudhatee ka dura sii kenne illee isuma wanti guddaan ammoo ati fayyuudha jecha ati naga tahuudha yoo ati naga taate wallaa wanti hin dandamne tokko hin jiru wanni hin argamne tokko hin jiru rabbi yoo si fayyaa kenne si umrii si dheeresse abbaa manaa kan kee wajjin si jiraachise wanti hundinuu ni argamti jecha ilmoon ni argamti waa hunda wallaahi kan namaa kennu rabbi jecha waa hundaafu akkuma ati jette futunuun gaarii miti maaliif jennaan ilmoo tana rabbiin fedhu siif kennaa fedhu sirraa fudhata nuyyuu fudhachuu jira lubbuu teetu fudhachuu jira tinnis fudhachuu jira waan ta'eef ilmoo inni sii kenneef baay'iftee osoo cinqamuu baattee osoo rabbii kana futunuu baatanii gaarii miti jedhanii maaliifuu rabbiin nama isatti tasgabbaa'ee isatti uf kennee isatti wanna jedhe jaalata haga takka osoo of qabanii jedhe yaada. Yoo ati fayyaa qabaatte ilmoon boroo argamti wanti si cinqeef hin jiru namni ilmoo dhabee waggaa 20 waggaa 30 taa'ee argata waggaa akkuma nabiyyoota duraanii irraa waggaa 80 taa'anii argataniiti jira kanaaf qadara rabbiiti yoo ilmoon qabaannellee namni jaalalaa wajjin jiraata walumaan jiraata ilmi namaa jecha waan hundaafuu qadara rabbiiti amanuudha rabbii yoo si kenna alhamdulillah yoo si dhoogatellee alhamdulillah jechuudha maaliifuu kenneetu sirraa fudhata waan ta'eef jecha meeqa kennee irraa fudhate kanaafuu waan rabbi namaaf kennu tokko itti cinqamuun hin barbaachisu cinqamteefillee hin argamtu cinqamuu dhabdeefillee hin argamtu jecha wanti hundi waan rabbi sii barreesse ammallee roozaa wanti ansiimu baay'ee dhugaa rabbi hedduu takka siif gammanna akkuma hiriyoonni kan kee yookaan hordoftoonni kan kee si gammadan sa'anillee siif gammade jecha abbaa manaa nama naamusa qabuu fi nama akka nuti achi ilaallu jecha akka miidiyaa kanarra ilaallutti nama gaarii fi nama hedduu si jaalatuu fi bakka guddaa si qabuu fi hordoffii guddaa siif kennu qabda innaa waan nama san qabaattee fi gaarummaa abbaa manaa kan keetii kana baay'istee hin himin yeroo baay'ee maaliif jennaani akkuma dura sii tuquu yaalee afaan namaatiif ijji namaa hawwiin namaa waa hedduu nama jalaa balleessa gaarummaa abbaa manaa keetii hin dubbatin miidiyaa kanarra dhufte yoo sii danda'ame jecha ammallee rabbiin kana caalatti si haa kennu waan hunda osoo miidiyaa kanarra baasuu baattee irra gaariidha siin jedha wallaahi abbaan manaa kee nama hedduu gaariidha natti fakkaata yoo achi ilaalee argu eeka keessa rabbisitu beeka waan ta'eef akkasuma waan argattu hunda miidiyaa kanarra baaftee hin dubbatinii kanarraa barnoota fudhadhu kanarraa gorsa fudhadhu siin jedha akkasuma hordoftoonni isiitii fi namoonni isii jaallatan hundi du'aayii godhaa fi baga rabbiin si fayyisee rabbi fayyaa si haa kennu akkasumallee dhukkuba dhiigaatiin qabame jettee rabbiin wallaahi fayyaa dhumti si dhibeen hin jirre sifaa fayyisuu fayyaa si haa kennu ilmoollee dachaa lakkuu godhee si haa kennu wallaahi rabbiin hin qabaa lakkuu godhee si haa kennu dhibamtee amma sababa dhibee kanaatiif sababa operaasyoonii taatee fi ilmoo dhabaa akkana ta'a waan jedhu tokko sammuu kan keessa of haqe jecha yeroo baay'ee hin cinqamini abbaa manaa ofii kanallee yoo inni lubbuun jiraate bakka kamittuu inuma wal arga namni lubbuun jiru ni argita rabbiin isa kana iyyuu sii kennee haala si mijeesse walitti deebisuu danda'a haalli ilmi namaatti jiraatu hundinuu akkanumatti jiraatu tokko Itoophiyaa taa'ee kun Ameerikaa taa'ee kun biyya Arabaatti haaluma kanaan jiraatama ilmi namaa kamiyyuu haaluma kanaan jireenya tana mo'ataa jechuudha ati ammoo akkamitti karaa kamiyyuu mijaa'ee abbaa manaa kiyya kanaan wal arga jettee du'aayii godhuudha malee akkanatti jettee jaalala keetiin cinqamtee yookaan ammoo hedduu takka dheebottee dhibee akka kanaa kana deebiftee ofitti hin fidin siin jedha rabbi si haa fayyisuu hedduu takka si jaaladhaa ammallee waan deddeebee sitti himu gaarummaa abbaa manaa kan keetii wantoota garaagaraa waan jaalattu irra baay'ee miidiyaa kanarraa fageessi waa hedduutu jira chaalenjii garaagaraati jira isa sanii laaliitii waan ati nuni beektaa waa hojjechuu dandeettu waan akkasii sanii miidiyaa kan keetii irratti hojjedhu maaliif jennaan namni hundinuu kan gadi bahee dubbatuu fi bizinees akka ta'e namni hundinuu ni beeka jechaadha garuu irra hedduu miidhaa isaatiitti caala keessattuu gara jaalalaatiin namni jaalalaa miidiyaa kanarra wal faarsee wal jaalatee jaalala isaa miidiyaa kanarra mul'ise kan milkaa'e tokkollee hin argina jecha namoonni sun rakkoo qabaatanii osoo hin taane wantoota anasii olitti dubbadhe kana keessa waan jiru jedhe yaada. Yoo ani balleesse koomentii jala naa kaayaa roozaa tennaa rabbi fayyaa si haa kennu abbaa manaa kan keetiinis walitti si haa deebisu ilmoo tantee dabalee ilmoo maasiin jedhere akkumatti hawwite taate san rabbi si haa kennu isin lachuu hawwii dheebuu keessa isin haa baasu duraan dursa isin lamaa walitti haa deebisu yoo isin lamaa walitti deebitanii biyya tokko wal argitanii ilmoon ni dhuftii rabbi isinii kennaa
yaaddanii siin jedha biftiitiyya. Waan hordoftanii gammaana caqaftaniif galatoomaa hedduu siin jaaladha. Namoonni hordoftoota roozaa taatanii kan dhuftanii dhageeffattanii maatiin haa ta'uu hin dagatina sabiskiraabii godhaa. Kafaltii tokko isinitti hin gaafatu. Anaaf garuu bu'aa qabaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.